السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبريين كينيا ورين انترنت أنا قبتي إدو هندتي سنين نولا جرتن بك جرتنتي سلامتن كينيا كان جاللا إسناجو كان عفو كيسافو إلمان أوروموتا ورين الدنيا تنرجرتن دامس كينيا أكما اسم برغين شير أكسمتي لايك قدو اندقتنا كنافو أسرتي وان بؤا درقوت خينيا في دبرتوت خينيا في قبو تنتلا سياسة ججبادان وان إرغينيين اسني برانجي وداف تقو ياليونا كنافو ilmaan oromoo dargaggeessa keessaafuu kan umriin isaa ijoollee yookaan umrii isaa 20 gara mana 30 seene warreen biyya ambaatiif biyyarraa bahanii gara biyya ambaa dhufan akkasumatti eega biyya ambaa dhufanii waggaa yookaan waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 ta'anii booda waa'ee jaalalaa yookaan waa'ee jaalalaa jalqaban كنافو واي جالالا جلقبو درت انتلا اكمين فرداء بيخم باي برباچ سيجون انتلا اكمين فردان باي برباچ سگودا بوا باي ميك كيس سيگل جديجو كنافو درگگون خينيا في شمرون كينياس ورين عمرين كيسن osoo biyyarraa baatan eega biyyarraa baatan yookaan heeruma yookaan fuudha geessan akkasumatti warreen biyyarraa baatanii jiruu biyya ambaa keessatti jiruu baqattummaa keessatti yookaan jaalala yookaan bultii jaarrachuu barbaadan waa lama qabachuun baay'ee barbaachisa. Wanni lameen baay'eetti na caqasaa warreen na dhageessan hundi keessanuu. Gurbaan tokko fuudhuu duratti dubartii akkamiin fuudhuu qabaa filannoon koo maali? dubartiin an filachuu qabu maali joo baay'ee barbaachisa jechuudha sammuu isaatitti ija bilchinaatiin laaluun baay'ee barbaachisa maaliif jennaan yoo kas ta'uu hin baanne rakkina meeqa keessa wal galchan jechuudha kanaafuu siyaasaa geemii narratti taphataa dubartiinis kan jettuu jira jechuudha dhiirtiinis akkasumatti dubartiin kan geemii narratti taphatte jechuudha jettuu jira jechuudha kanaafuu osoo kana keessa waliin galchine jiruu baqattummaa keessa jiraattanii rakkina adda addaa dubartoonni keenyaa fi dargaggoonni osoo walirratti oofuun taane intala sii taatu tan bultiidhaaf sii taatu akkasumatti atiis gurbaa bultiif siif ta'u kan fuuldura hankeetii waliin bultii jaartee jireenya bareedaa jiraachuu barbaaddu akkasumatti waliin dhiira dubartii biraa sirratti laalle akkasumatti yaa atiis obboleessa kiyya dubartii dhiira biraa si cinaan hin laalle filachuun baay'ee barbaachisa tunoo maali jennaan beekaa akkanumatti tunoo maali jennaan dubartii imaanni isii guutuu ta'e filachuun baay'ee barbaachisa osoo filannoo fuulaa bichaa hin taane dubartii imaanaan qalbii isii faayamte tan imaanni isii guutuu filachuun baay'ee barbaachisa dargaggoota ilmaan oromoo babbareedaa kanarraa wanni baay'ee nama gammachiisa wanni baay'ee nama hamalchiisa dubartii haala amara qabdu ta imaanni isii guutuu yoo argatte baay'ee itti gammadde qalbiin tantee baay'ee si gammaddeeti mana keessaa dubartii akkanaatiin qabattee baay'ee qalbii teetitti rahaa si gooti jechuudha rahaa qalbiiti jechuudha kanaafuu atiis yaa obboleettitiyya wanni ati filachuu barbaaddu gurbaan kun suuraa akkuma Facebook irra maxxanseen gurbaan kun waa bareedaattee laaluu dhiiftee gurbaan kun hammam takka imaana qaba hammam takka salaanni isaa jabaata hammam takka waa'ee diin hordofa kana filachuun baay'ee sirraa barbaachisa hammam takka amalli isaa gaariidha hammam takka namaaf rahmata godha yoo jette baay'ee si barbaachisa jechuudha kanaafuu dubartoota keenyaa fi dargaggoota keenya wanni isinii dhaamu arra
خونو همنا نرى قد فدان سننجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليس كيسن حسن أبدي.